Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Yeroo odeeffannoo qindeeffanne isinii qoonnurra geenyee jirra. Oduu har'aa qindeessuuf dubbisuun kan isin waliin turu anaa Gaajimaati. Haga dhumaatti akka nu faana turtan kabajaan isin gaafataa. Mataawwan oduu keenyaa har'aa araarri waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru marsaa lammaffaan Taanzaaniyaatti eegaluu isaa irraa kaana. Oduu harkaa qabnu keessaa dhimmi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qondaalota olaanoo bulchiinsa yeroo 4 aangoo irraa kaasee jirus qabiyyee oduu keenyaati. Akkasuma naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti waldhabdee daangaa uumamee riferendamiin xumura gochuuf mootummaan Itiyoophiyaa murteessuu isaa kanneen qindeeffannee jiru keessaati. Furdumaan gara sanatti waliin dabarra. Ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa marii nagaaf Taanzaaniyaa galuun isaanii himame. Mariin nagaa marsaa lammataa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamu bakka ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroo argametti Taanzaaniyaatti eegaleera. Marii marsaa lammaffaa mootummaa Itiyoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa hirmaachise kibxata kaleessaa Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti eegalamuu maddeen dippiloomaasii dhimmichatti dhiyeenya qaban lama akka itti himan Addis Istaandardi gabaaseera. Garuu immoo maqaa dippiloomaatota irra odeeffatee ifa hin goone gargaarsaa fi haala mijeessummaa giddugaleessitoota alaatiin Jaalmarroon lixa Oromiyaa keessaa helikoophteraan gara buufata xiyyaaraa Dambidoollootti dhiyoo jirutti erga geeffamee booda xiyyaaraan gara iddoo mariin kun gaggeeffamu Taanzaaniyaatti balali'eeraa jedha. Kunis marii fuullee hooggantoota waraana olaanoo mootummaa federaalaa waliin taasisuu isa jalqabaa ta'a jedha gabaasichi. Ji'a bilaa bara kanaa bakka bu'oonni gama lamaanii yeroo jalqabaaf wal arguun marii torbee tokkoof ture Taanzaaniyaa Zaanzibar keessatti kan gaggeessan yoo ta'u, kunis waldhabdee waraanaan waggoota 5 dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumame xumuruuf waliigaltee irra ga'uuf kan xiyyeeffate ta'uu ibsameera. Qaamonni lachuu marii taasifame irratti fooyyee gaarii argamuu kan ibsan ta'us mariin marsaa tokkoffaa kun waliigaltee malee xumuramee ture. Mootummaan federaalaa marii kana baay'ee kan jajjabeessu jechuun ibsus garuu marii marsaa kana keessatti dhimmoota tokko irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jechuun ibsa isaa yeroo duraa sana keessatti caqasee ture. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoos dhimmoota tokko irratti wal hubannoon kan irra ga'ame ta'us marii marsaa kanaa irratti dhimmoota siyaasaa ijoo irratti waliigaltee irra ga'uun hin danda'amne jedhee ture. Maddeen odeeffannoo keenyaa kan eeraniin qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hammatamuun akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'an 2 darban keessatti marii siyaasaa haaromfame taasisuun bu'aa gaarii argame marii kaleessaa eegalee qondaaltota waraana olaanoo gama lameenii gidduutti adeemsifamaa jiruuf karaa saaqeeraa jedha. Aangaa'onni marii siyaasaa 7 darbaniif adeemsifame irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'e akka itti makaman ni eegama jechuun maddeen dippiloomaasii ibsa kennuudhaaf hayyama waan hin qabneef maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan maqaa hirmaattota marichaa osoo ifa hin godhin Addis Istaandarditti himuu gabaaseera. Akka maddeen dippiloomaasii dabalataa giddugaleessitoota dhiyoo jiran jedhanitti mariin kun sadarkaa murteessaa ta'etti yeroo ce'u of kennuu fi murannoon qaamoleen hundi murtii ittiin fufiinsa qabu irra ga'uuf agarsiisan kan galateeffamu ta'uun isaa daran mul'achaa dhufeeraa jedha. Haala mijeessitoota marii kanaa keessaa tokko abbaan taayitaa misooma mootummoota gidduu IGAD barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo marii kana keessatti haala mijeessaa giddugaleessaati kan jedhan maddeen dippiloomaasii kunneen warra walitti dhufeenya cimaa qaamolee mariisisan waliin qabuu fi muuxannoo bal'aa qaban irraa kan ka'e abdiin marii kana marsee jiru daran cimee jira. Hirmaannaan inni marii kana keessatti taasisuu garee lamaaniin beekamtii argateeraa jedhan. Dhimma kana ilaalchisee ABO irraas ta'ee gama mootummaa Itiyoophiyaatiin haga gabaasni kun qindaa'ee dubbifamutti yaadni kenname hin jiru. Odeessuma walqabatuun marii nagaa Oromiyaa keessatti buusuu eegalamee jiru milkaa'inaan akka goolabamu hawaasni Oromoo hedduun dhaammataa jira. Waggoottan 5 oliif waraana mootummaan qe'een isaa mancaafamaa kan ture uummanni Oromoo bahee galuu dadhabuun miidhamaa akkaan ulfaataaf saaxilamee hanga ammaallee gidiraasan keessummeessuu irratti argama. Waraanni mootummaa Itiyoophiyaa da'oo WBOf taatan jechuun hawaasa nagaa irratti lola baneen qe'een uummata Oromoo miliyoonotaan lakkaa'amu barbadaa'eera. Lubbuun lammiilee 100,000 lakkaa'amus galaafatamee jira. Balaa waraanaa kanaan safuuf sabeeffannaan hawaasa Oromoo irraa mulqamuun du'a seenaa keessatti dhaga'amee hin beekne hedduun raawwatamaniiru. Inumaa sochii waraana bilisummaa Oromoo akkaan caasaalee mootummaa hudhee qaburraa kan ka'e
bifa aariin guutamee faaloo qabannaan gara jabinaa guddaadhaan manneen hawaasaa abiddaan gubuu dabalatee ajjechaawwan suukanneessaa hedduun hanga har'aa waraana mootummaan raawwatamaa jiru. Hawaasni Oromoo darraa ulfaataa kana keessatti qotachuu, makarachuuf hojjetachuu akka hin qabne siyaasa mootummaan xaxee irra kaa'een osoo lafa qabuu, osoo humna qabuu hojjetachuu dhorkamuun beelaaf saaxilameera. Balaa waraanaa kanaan dabalataan yakkoonni gudeeddii safuu Oromoo keessa hin jirre danuun raawwatamaniiru. Rakkinoonni kun marii nagaa amma Taanzaaniyaatti eegalameen ni furama abdii jedhu kan qaban hawaasni Oromoo hedduun miidiyaa hawaasaan milkaa'ina marii kanaa hawwiin eegaa jiraachuu ibsataa jirani. Nagaan bu'ee karaa kan qe'ee irraa buqqa'ee qe'ee isaatti deebi'ee nageenyi ni argama abdiin jedhu hawaasa hedduu keessaa bubbuleera. Mariin miilanaa kunis hogganoota waraanaa makachuun isaa tarii turree milkaa'inaa isaa keessaa akka tokko ta'etti fudhatamuun haalaan eegamaa jira. Ammatti marii kana laalchisuun gama lameeniin iyyuu wanti dubbatamee jiraachuu baatus hawaasni abdii guutuun eeggataa jira. Waan jiru odeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoo itti aanee qabnuun Itoophiyaan wallabdee daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay riifarandamiin furuuf akka jirtu ibsite. Wallabdeen naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti uumame riifarandamiin akka furamu mootummaan beeksiseera. Bu'uura heera mootummaatiin riifarandamiin gaggeeffamuuf karoorfameera jedhe biiroo kominikeeshinii mootummaa ibsa wiixata baaseen. Riifarandamichi yoom akka gaggeeffamu garuu ifa hin goone. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ammoo mootummaan ce'umsaa yeroof naannichaa hoogganaa jiru riifarandamii gaggeessuuf aangoo fi bu'uura heeraa hin qabu jedhan. Heerri mootummaa ifaadha. Naannichi amma mana maree bakka isa bu'ee isaaf dubbatu hin qabu. Ani osoon hangan fedhe beekamtii qabaadheeyyuu riifarandamii gaggeessuudhaaf aangoo isaa hin qabu jedhan obbo Geetaachoon gaaffii fi deebii afaan Ingiliziitiin TV naannichaa irratti kennaniin. Obbo Geetaachoon riifarandamiin akka gaggeeffamu itti waliigalanis haaldureewwan kan akka namoota sababa walitti bu'iinsaan tureen qe'een irraa buqqa'an bakka itti deebisuu barbaachisaadha jedhan. Akka obbo Geetaachoon jedhanitti wanti lafarra jiru dursa riifarandamii gaggeessuuf kan hawwamu yoo ta'u warri lafa falmisiisoo ta'an kanarraa buqqa'an deebi'anii uummanni Tigraay fi bakka sana jiraatan amantaa kan irratti qabaatan ta'uu barbaachisaa jedhan pirezidaantichi. Waliigaltee nagaa waggaa tokko dura mallatteeffame madaaluun ibsa wiixata darbee kenname irratti mootummaan buqqaatonni akka qe'eetti deebi'aniif waraanni federaalaa itti gaafatamummaa nageenya naannichaa akka fudhatu ibse. Aangaa'onni federaalaa furmaata gama hundaaf fayyadu barbaaduuf hiree naannolee falmisiisaa irratti ejjennoo qabanneerraa jechuun bu'uura heera mootummaatiin riifarandamiin gaggeeffamuuf karoorfameera jedheera biiroon kominikeeshinii mootummaa. Wallabdeen daangaa kun waggaa tokko dura waraanni Tigraay xumuramuu hordofee tasgabbii dhabiinsi uumuu mala yaaddoo jedhu uumee ture. TPLF torbee darbee ibsa kenneen namoonni hedduun ammallee qe'ee isaanii irraa buqqa'anii waan jiraniif waliigalteen guutummaatti hojiirra hin oollee jedhe. Tigraay lafa gabbataa bakka sanatti argamu osoo humnoonni Amaaraa bara 2020 yeroo wal waraansaa hin qabatin dura to'ataa ture. Jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman humnoonni Amaaraa naannoo falmiin irratti dhiyaatetti yakka sanyii balleessuu raawwachuun himataa turan. Himannaan kana mootummaan naannoo Amaaraa hin fudhatu. Naannoleen falmisiisoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaanitti dhiyaatu bakka waraanni waggoota lamaaf adda bilisa baasa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffame keessatti bakka ijoodha. Wal waraansisuun sadaasa keessa Afrikaa kibbaatti waliigaltee nagaa mallattaa'een goolabame. Gabaasa keenya dhumaatiin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay qondaalota olaanoo bulchiinsa yeroo 4 aangoo irraa gaggeesse. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa torban darbe keessa qaamolee bulchiinsa yeroo keessatti rakkoo uuman jedhe irratti tarkaanfii fudhatuuf akka jiru ibsee ture. Sochiin kunis qaama tarkaanfii sanaa ta'uu malaa jedhameera. Qondaalonni olaanoon bulchiinsa yeroo tarkaanfii fudhatameen aangoo irraa kaasee kunis sadarkaa itti aanaa pirezidaantii yerootti kan tajaajilan obbo Alam Gabrahawaad, hooggantuu godina kibba ba'aa Tigraay aadde Liyaa Kaasaa, barreessaa kaabinee naannichaa obbo Amaanuel Asaffaa fi bulchaa kibba lixa Tigraay obbo Takkaalenyi Gabraa Madin fa'aa jedhameera. Obbo Geetaachoo Raddaa erga waliigaltee nagaa Piriitooriyaatti mallatteeffamee booda yeroo jalqabaaf ibsa bal'aa TV naannichaa irratti dhiyaachuun kennaniiru. Raawwii waggaa tokkoffaa waliigaltee Piriitooriyaa sababeeffachuun obbo Geetaachoon televezyiinii Tigraay irratti dhimmoota ijoo kaasaniiru. Waliigalteen Piriitooriyaa waliigaltee guutummaatti dhukaasa dhaabeera jedhan kunis sagalee dhukaasaa dhaabuun milkaa'ina fideeraa jechuun dubbatan. Qabiyyee lafaa fi bulchiinsa Tigraay lixaa fi Tigraay kibbaa bulchiinsa duraanitti deebisuun uummata keenya qe'ee isaa irraa buqqa'ee gara mana isaatti deebisuun hojii dursanii hojjetamuu qabu ture garuu laaffateera jedhan. Mootummaan federaalaa namoota isaanii qe'ee irraa buqqa'an
baatii waxabajjii bara 2015 dura akka gara qe'ee isaaniitti deebisuu waadaa galee garuu hin raawwatamne jedhan. Adeemsa waliigaltee Piriitooriyaa haala mijeessuuf hooggantoota naannoo Amaaraan tattaaffiin godhamus waliigaltee Piriitooriyaa mataan isaa madaalamuu fi mariin waan eegalameef dhaabbachuuf dirqamee jirra jedhan. Naannoowwan wal falmisiisaa ta'anitti murtee sagalee uummataa yookaan riifarandamii gaggeessuuf mana maree naannoo Tigraay qabaachuun barbaachisaadha. Kanaaf bulchiinsi yeroo aangoo heera mootummaatiin riifarandamii gaggeessuu akka hin dandeenye addeessaniiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu fi walitti bu'iinsa akka deebi'ee hin mudanneef hojjechuu qabas jedhaniiru. Qaamolee waliigaltee nageenya Piriitooriyaa hojiirra akka hin oolle hojjetan hunda irratti ni qabsoofna jechuunis dubbataniiru. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha Finfinnee Maltiimiidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatinaan dhaamsa keenya. Oromiyaa biyya koo biyya goota kumaantama.